السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Irra deebi. وردفتوتا خينيا رمضان الفجرة Irra deebi. رمضان. Irra deebi. Akkanaaf mataa kan qabatu qofa mataan kaya mul'atu. السلام Xiqqool deebi. أبو مالكا Xiqqool deebi. أبو تيك توك ران هاي مالي اسمي السلام عليكم. ديبي. أي شد يقول بكران جوا Akkana gad deebi. أنا دير على برسرة Akkanuma bakka akkasitti akkanatti hayammaase. كمين جا رمضان كريم بقى جيا بريدة في جيا جالة ما خلنا Ana lallaalin kaameraa laali haasa'e. أوكي دي فما أكاسيتي بقى تنسينجي هي رمضان سنة رمضان Akkanatti eegalan. عيد مبارك Eid Mubarak. رمضان مبارك يا شوقية No, mucaa kana daawwattootaa fi hordoftoota yuutuubaraan godha jeetiin itti lafa'u jira. Inni garuu akka fedhee godhata. Haya, No. laala akkana السلام عليكم ورحمة الله كان يعني دوبا harka facaasee eegale. السلام عليكم ورحمة Mee akka likki facaase. بيس Harka facaase kaa. Hayyee likki facaase ma. بوم Hayyee eegale ma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل نجاة فيا جرتني رمضان دفع جرا بهود أفديات تجرا Aboo ani akka iskeetti haasa'e siin hin jenne. أكيد تناسو أكمل Akka OMN hin jaabiti FM dirreerraan haasa'e siin hin jenne. هاي من نقولي من مرتي قرّا شاتي من مرتي قرّا شام مو يوني في سينا نكتي بهنا مدبتا Laalaa badallaalaa ta'e siin hin jenne. Laalaa badallaalaa ta'e siin hin jenne. بقى ما بوده يشولا كرتي أكم Laa serious nyaadhu bakka. أبوندن ديوها سيريس نياتشو Nyaadhu wallahi. سيريس نيادي سنجرا أمان تنا يشولا تنافو رمضان دفع جرا كوبي رمضان تينيا اتفقنا يشولا واي مال Eenyu asirraan eenyu salaamachuu feeta doo? نما سلامة شو هذا إيه. سين سلامة شو هذا Taakkaayyee. Ramadaana kanaan eenyuun si ga'e jechuu barbaada. والله دران درسي أمتي يعني أيوه. أبا خيان أبليان خيان سايب Ummee ummaa ta'e hagamta akka jaalattu nu garsiisime. هنگن كابوها كم قولتين باسي غرسو زندي أمي مي كم قولتين Akshinaan nu garsiisi. أكشن أمو بوهيتين سغرسا دوبا Ee. بوهي سغرسون دندي أخا أمتي يدون جالا Akkuma hoggaa wajji qamaane. Ummaa ta'e yaadattee boochisanitti ammallee nu. يا أرسان ولمان بونيام دويرا بيشالا بيجي مركاني Ani booya. أني نيم بويا في إني نجلا كابا يچودا مركاني بونيا سورا كونغا بوسا Laa waa takka. نما بيا رابي هوندا بويا كزي Waan ajaa'iba isinitti haa viidiyoo tana ni si naqu ni si muru. ناكيني موريني Akkasitti kam. راكونغا Wallahi. والله Gadhiifamti. gadhiisa Hayyee. rakkoon qabu akkas jechuudha ramadaana jechuudha Itti aanee eenyuun Ramadaan Kariim jechuu feete? Walaa- Ummaa ta'etii wajji. abbaa kiyyaan obboleeyyan kiyyaan saayibboota kiyyaan kabakkoon jiruun maal jeetin siif hima bakka nama Ati jaalalleen qabdu obboleessa kiyya. ani immoo Eh? jaartiin qaba malee jaalalleen qabu Haya jaartii teetiin salaam jiinga. waan kun salaame jaartii xiyya Eessa jirti jaartiin tee? jaartiin xiyya masrii jirti Mee wallahi jayi. wallaahi Okay, saayibban hin qabdu biyyarra. nin qaba Salaam ija. boo saayibban biyyaa na salaamanii jiran isaanuu ni beekaniiti isaan hunda jeetin jiraami adaaf abbaa kiyyatti ani obboleeyyan kiyya hunda saayibboota kiyyaa jeetin jira bar bakka ramadaan mubaarak bakka isin hundaanuu isin jeetin jira ramadaanaa kana agartee hin rarrafinaadha anis hin rafu tattaa bakka numa tattaa Maal godhu dhugaa tattaan? haa ta'aniif irraa Maal akka godhaniif tattaan? ni soomanan ni rafan ni tattaa'an ni kaka'an bakka akkuma feetan ta'a garuu gin wanta hin dhaggeeffatinaa Maal? wanni ta'a. Maali onniti? Bakka wanni ta'e isaan beekan hordoftoota kiyya osoo hin taane hordoftoota kiyyaa beekan waan akkanaati. Kanaafuu namni na jala hidhattanii deemtan gartee na duuban ani wanta maali ani wanta keessanii miti hidhannoo teessanii barani ani jechuun mataa keessanii. Nabiyyi moo? No ani nabiyyiidhaa miti ani hidhannoo na godhadhaa deemaadha bakka. Hidhannoo jechuun bara afaan Oromooti malee nabiyyi jechuudha. Ati maal jechuu feeteeti kiyya? No nabiyyi jechuudha miti.
hidhannoo na godhadhaa jechuun gaalli maal laala jaan hiriira duraa laalataa jaanii miti gizeen an salaatu natti hidhadhaa jechuun imaama keessanii amma akka biyya tanatti imaama jaanii laala wanta sheekaan an imaama keessanii jalatti hidhadhaadha waan gaggaarii bibbiriiddu isiniin barsa baatii ramadaa tana keessa sammuu jechuudha waan hafe ammoo sheekotiin isin haqa bakka yeroon ta'e dhumtee jirti kai ayyaan isin godha kaa annan godhis ne kai bo nan godhis akkasii بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد لكده والله أيه وقع لي سيدي ده أوانر egaa daawwattootaaf hordoftoota ammaan tana daawwachaa turtan saahiba kiyya doktor ja'aniini yookaanuu Firaad Yuusuf koomadii haala salaamtaatiin isinii dabarsee ture bakka jirtanitti egaa warri koomadii sanitti gammaddanii bashannantanii isinii jirtanii garii immoo maaliif akkana godhataa jechuun keessan hin oolamu maftii qaba bakka khalaas saadii damee Faransaati yaa godhatu tanatti aansee wanni jechuu barbaannu namoota hedduu toggaan laayivii seenee ustaad Raayyaa yuutuubni isaa akkam tahee akkam tahuu deema akka tokkoon ta'u inshaallah aamin nagaya kara tokkoon dhaqu inshaallah duuba jirra humaa yaadina gama biraatiin ammoo daawwattootaa fi hordoftoota baga gartee baatii ramadaanaa kabajamtuu carraa nama rabbiin kanneef argatu qofaan gaheen isin gahe warra baranaa khabara heegaree rabbi nu haa taasisu warra barayyuu kanumatti itti deddeebi'ee waliin ramadaana soomanu rabbi nu haa taasisu eega hagana jenne dhaams gabaabaa tokkoon sii dabarsuu fadha atiin si baana kana dhageeffachaa jiru laayikii tuquun dagatiin viidiyoo tana information waa hee gartee isin quba hin qabne irraa heen isinii xiqqishoo qoy kaameraa jalaan seene jalaa hin xiqqochisiga waan isin quba hin qabne irraa heen xiqqishoo info isinii kannuu barbaada daawwattootaa fi hordoftoota maali jennaan raashiyaan biitii ruusiyaadha haakaroota laa yatruku beyta mudurin walaa beyta mudun magaalaaf baadiyyaa haakaroota dhiifne gadhiisan haakaroonni kun eega gadhiifame guyyaa 3-4 ganuma fagoo miti meeshaa fi gartee samii fi dachii fi mistiraa fi hundarra deeman warri peejii gurguddaa qabdanis dhaamsa gabaabaan isinii himuu barbaada booda akka peejii teessan dhabuudhaan hin sheenoyne waan isin godhuu qabdan nama hedduutu waywaachuudhaaf ta'aniin beeka peejii nu jalaa kutte yuutuub nu jalaa kutte maaree nu jalaa kutte jedhanii waywaachuudhaaf jiraatan san dura akeekkachiisa cima tokko kanin sii kannuu barbaaduutu jira ati namni sooshaal miidiyaa irratti feemasa taate takkaffaa miiseejaatu waasaappiidhaan sii dhufa torbaanitti yuuroo 3,000 doolaara 3,000 fudhatta waan kanaa nu wajji eegalii akkana godhi jaaniiti sitti ergan kaampaaniin feesbuukaa waasaappiidhaan namatti hin dhufu heeraa fi seerri itti feesbuuka irraa maallaqa irni godhan feesbuuka keessa jira achi qofaan godhatan karaa biraa ka godhataniin hin qabu miiseenjaraa yoo sitti erganiis miiseenjaraan hin godhamu Facebook peejii qofa keessaan godhama yoo achiin sit dhufanii maallaqa akkanaatitti kunoo if dura sii kannina waan akkanaa guuti siin jaan hin dhagayin guutuman guututti hin dhagayin
Siistama haakaroonni itti haak nama godhan keessaa isa tokko waan ta'eef jecha. Talamadaati. Iimeela ati yuutuubatti banattee verify godhuu hin dagatin. Verify jechuun bilbilaan verify godhuu hin dagatin. Yuutuubara ati gurra kee banii dhageeffadhu. Iimeela kee bilbilaan verify godhuu hin dagatin. Yoo iimeel kee bilbilaan verify hin goone satakhsar ni khasaartana amane. Wasatandam sawfa tabki. Bohuudhaaf jiraatta sheenoyteetis. Bilbilaan godhi verify bilbilaan godhi. Eeysaan verify goonoo eettan bakka gartee bilbila iimeela kee keessa seentee bakka gartee verify godhamuunitu jira. Yoo iimeela ture iimeela haa godhuudhaaf qallaaliidha. Yoo iimeela ture bilbilatti jijjiiradha jechuudha. Akkamitti goonoo eettan ammoo tana qophii guutuun isinirraa dalaguudhaaf jiraadha. Inshaallah warri waan kanaa sirraa nu dalageettan komantii gama jalaatti nu barreessaa isin gargaarraa jechuu barbaanneeti. Sadaffaa geema hunda hoggaa seentan iimeela keessan kan ittiin yuutuuba qabdan kan ittiin feesbuuk peejii qabdan inuma hin naqina. Achi keessaan waa hedduu fudhachuu danda'an jechuudha. Waliigalee iimeela kee gurra banii dhageeffadhu. Geema tokko buufachuu deemta. Geema kana hoggaa buufattu iimeela kee kan gartee yuutuubatti qabdu kan feesbuukatti qabdu waan biraa takka keessatti saayiniin hin godhin. Hin seeniniin isa kophatti siifaa taa'u. Waliigalee tana godhuun dagatin. Tabiraati bilbila sirra bilbilamu hunda yoonii fi milikkeeta gartee akeekkachiisaa kasiif kan nu taate wanni ati jalaa kaaftuuf hin jiru jechuudha. Suspected spam je'eeti sitti dawwalama. Bilbila haala kanaan sitti dawwalamu tokko inuma hin kaasin. Bakka fedherraa haa ta'u. Bilbila isaa waliin haakarri maxxanee deemuu danda'u jechuudha. Suspected spam je'ee yoo kasitti dawwalamu taate inuma hin kaasin. Wantoowwan haakarri itti fayyadamanii siin galaafachuu danda'an keessaa isa tokko. Waliigalaa jirra. Waan kana godhuu inuma hin dagatin. Yoo ammoo kanan goone satandam sheenaa'uudhaaf teessee jechuudha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota. Tanneen wanniniin isinii odeesse tun haakarootan xixiqqoodha. Haakarri gurguddaan nama sodaachisu ka osoo humaa sittiin ergine atummaan waa hunda keessaa if dhabduu sedduu jira beeka. Atummaan waa hunda keessaa libsi godheetuma sumaa keessan jirreef agartu. Humaa takkan turre bakka khalaas. Beekumtiin ta'e yuutuubii fi feesbuuk irra turte tara takka si jalaa honnaan hin jirtu jechuudha. Waliigalee warri akkasiitis ni jira isaan saniifis qophaawaa. Haakara blue verification jalaa nama baasuu hin dandeenye jechuudha. Blue verification raayitii godhachuun fakkeenyaaf raayitii akka Jawaar Mahammad feesbuuka isaarraa qabuu tana yoo godhatte jalaa bahuu dandeessaa? No, hin dandeessu. Baatus jala. Khalaas jajjaboodha jarri quudhaaf. Ummata keenyan dhagayini malee silaa ummata keenya dhagaani damaamitiitu haqamaa jechuu barbaadeeti. Daawwattootaa fi hordoftoota. Ammallee bilbila keessan irraa waan eeguu qabdan guddaa kaniin irra deebi'ee isinii himu gurra keessan banaa dhageeffadha. Application Zapiyaa jedhamu bilbila keetirra yoo jiraate amma remove godhi.
ka appiidhaan walii dabarsitan san gartee remove godhe sin barbaachisu yoo nama sooshaal miidiyaa taate jechuudha yoo akkaawwantii babbareedduun si keessa jiraatte jechuudha. Ammallee VPN appiin jedhamu yoo bilbila kee keessa jiraate ofirraa remove godhe. Antivirus application jedhamu hundi farada tokko malee. Vista antivirus kan jedhaniin maallaqa kafaltee baatitti godhattu san qofaatu antivirus dhugaati. Kaan hundi farada ofirraa haqi yoo sagaana booda dhugaa bees jiraachuu danda'a. C-share application jedhamu malee share ET hedduu dhagaa akkana kanaa kunan isinii lakkaa'een fixu yoo isa mobaayila kee keessaa qabaatte ammatti dafii keessaa baasii hojjiise. Fakkeenya gabaabaa tokkoon si kanna share ET hoggaanii fi bantee faayila walii dabarsuu deemtu faayila kana keessatti maaltu jira seeta free data si kannanii jire sakandii muraasaaf hoggaati isa oon goote wanni ati oon goote san hundinuu yoo imoo taate qiluu jettee si seente waan sa yoo agarteen hin beekan akkas akkanni nama godhuun beeka wantoowwan si seenan san hundinuu waan gartee haakarri ittiin si fattashachuu jiru jechuudha. Haakarri yeroo gabaabaa keessatti ittiin si fattashachuu jiru jechuudha. Fuulduraa fi nama sooshaal miidiyaa taayoo jettee wantoowwan TP babbareedduu nuti si kenninuutu jira. TPlee tana inshaallahu ta'aalaa akkaatirraa fayyadamtus abdiin qabaa jechuudha. Ammallee yuutuubaroonni keenya irra guddaan isaanii yuutuubara taanettiif quba qaban. Yes, yaa yuutuubara garuu waan guddaa sirraaf. Akkamitti yoo naan jette viidiyoon dalayda kaameeraa bareedaadhaan waraabdee ummata yaamtee waraabsiftee maal jettee itti laffaata. Garuu viiwii kumata akka irratti doolaara takkasii kafalan akkasiime dalagatti hin jirtu ifi lafa hojjirta ifi lafaa'in yoo viiwii irratti haga ammaan tanaa doolaarri takkasii kafalame dalagaan jiru viiw kuma 10 irratti yoo doolaarra 10 sii kafalame YouTube yoo firaa dhiifte irrasii wayya YouTubein par viiwii fi par adsiidhaan kafala obboleessa kiyya par viiw jechuun warroota neeraa fi seeran beeyne kanuma kana dalagu ka par viiwiidhaan isaaniif kannamuu jira. Adsii takkittiin keessa seentu $4 adsii meeqa keessa neeyxa viidiyoo daqiiqaa 10 adsii 5 ol keessa naquun dandeessu. Kun heeraa fi seera gurra kee banii dhageeffadhu 5 ol yoo keessa neeyxe wanni dalagu 4 qofa. Kaan hundin dalagu naguma ifumaaf bilaash keessa naqatan malee. Akkuma beeynetti eenyuuf gabroomaa jirta? Kaampaanii yuutuubiif gabroomaa jirta jechuudha. Adsii viidiyoo daqiiqaa 15 adsii meeqa keessa naquu dandeessa? Adsii 6 qofa. Kanaa olis hin naqin akka filmii Itoophiyaa tokko achumaa jalqabee ilaan gadhumaatti adsii qabu. Wanni inni kafalu sa'aa takka keessatti 10 bakka 6 bakka 10 meeqa? 10 keessa 4 yoo neeyxe daqiiqa 28 8 fi 8 meeqa? 16 adsii 16 adsii abba 20 keessa neeyxe jechuun sa'aa takka keessa. Tanaaf akkamitti akka adsiin san dalaguus inshaallah par adsii jechuun adsii takkitti $4 oritti sii kafalan adsii tana hoggumeeqa keessa deddeebi'ee seenaa jechuun kee if gaafachuu dandeessa. Takkaa adsiidhaan sii kafalanii hin kafalle naguma fiidee magaalaa keessa ceceetee kaameeraa no adeero no koorsii tana koottaa fudhadhaa jennaan Hamzaan sheer nu godhi jechuu deema yuutuubarootan xiqqoo ol kee kana
hoggaa ati isaan dudubbiste sheer nuu godhi waan jechuu deemtuun itti fakkaata no way adeero la sheer nuu godhiifi miti akka isin fayyadamtaniifin isin barbaaduu ture ani sheer yoon godhachuu fadhe peejii tiyya irrattiin sheer godhadha khaanis guddaan par aadsiidhaani kan naa kafalam viidiyoo abba 10 taati gadhiiftee fi 2 taniin an gadhiise 2 saniitu irra faayidaa qaba beeyta akkasitti tanaaf koorsiin barbaachisaadha taanaan gatteessisee siif kannuun hin danda'a jechuu barbaadeeti ammoo niiraa sirraan barbaadu niiraa naa kafalisiin hin jiru niiraan sin barsiisu bilaashittiin si barsiisa tole atummaan qophaa'eetiti yuutubaroota waliin qabadhu inshaallah koorsii bareedduun si kannuu danda'a jechuudha. Okay. Re'ee teenya tayiriin takka qofa dhaltiin dhageessisinii jedhanii beeyta. Wanni akkasiitii hedduu jira daawwattootaaf hordoftoota isinitti dheereessuun fadhu. Tanaaf inshaallahu ta'aalaa akka isin waliif yaaddoytanii sagarree akka isin waliif cinqattanii sagarree akkuma kanatti informationa dhugaa ta'e bakka irraa isinii maddu barbaadaa oduu arra maalirra jirtii intarneetni karmatti akka zawuu jennee yaa'uu miti feesbuukni maalirra jira yuutub maalirra jira tiktok maalirra jira hundaa'uu tartiibaan hubannee wal hubachiisuun barbaachisa zamanni zamana sooshaal miidiyaa waan ta'eef jecha tanaaf daawwattoota hagammaa kan daawwachaa turtanan obboleessa keessan Amzaa Shee Jaabirii hamma qophii biraa bareedduu kanaatti walitti deebinutti viidiyoo tana laayik gootee sheer gootee maatii chaayinaala kanaa ta'uun dagatini salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu nagayetti naa ture mubaarak yaadanii qabdaa yaadanii qabdaa booda irratti koo kannadhu yaada tokko koo kannadhu ani fixadheetiin jira saahiba qiyyaari ayya qoonji gattaa ijeeka Awaha ati kursiratti seeti gattaa ilaan jettaa kan taa'anii akkanni. hayyee kanatti hoota Ramadaan Mubaarakii sin jechuu barbaada asumaan saahiba kiyya hagaafa ijoollummaa hagaafa guddanneetillee hojii jirru qaamaa qalbiidhaan adda fagaanne malee yaada waddaan hin fagaanne. asiqi haa kana asiqi haa Hayyee hayyee qaamaa qalbiin adda fagaanne. hayyee Abdii Mikaa'el Jaama mucaan kuni Neezerlaandii abdii jiraata. mikaa'il footoo isaa fayyadamuu ni dandeenya asirratti Een dandeenya rakkoon qabu wallahi yaa hedduun fedhaanii hin jaaladhaanii asmaatii ni qaba ni qaba guddoodha asmaatiin isaa. wallahi Wallahi soomana keessa afaan idaamtiif dhiyootan idaamteef jirti guddatee jira. maal fa'aa uumuu danda'ame fakkeenyaaf Inni gaafa takka qalamee takka uume. Qalamee takka nuuf uume. Qalamee takka uume gaafa qaraatii qaraanu wanta bakkaati. Amma soomanni seenee jira waan sanii hin dandeenyu. Kanaafuu bakka Ramadaan Mubaarak si jechuu fedha saahiba kiyya. Ijoolleen biraatti. abdii mikaa'il qalamee uumte jechuudha geenyee jirra qalamee akkamitti uumuu dandeeme qalamee maalirraa ka'ee uumuu dandee Barsiistuu inni kun fakkii jaalachuu ture gaafa ijoollee. asa kanaa siqi Fakkii jaalachuu ture. Hamzaan keessa na naqu diimaa siqi jeeti. hayyee Fakkii jaalachuu ture fakkii sana kakee boca jedhanii bocii fidi jedhanii si hambeen waan ta'e waa wali bocee supheerraa jechuudha. Qalamee jibdu takka nu tolchee dhufe qalama naa dibeef gaafa san duuba gaafa san ijoollee ni irraanfachuu mala. qalameen tun haa ta'e nuuf deemne deemtee Deemtee jiidee barisiin. astaqfirullah Akkasii bakka ijoollee Neezerlaand jirtu abdii ilaalchisee isin hundaan jeetiin jira irra deebii ammas eenyuun beektaa ijoolluma Jarman jirtu naannoo guututti isin jee fi ijoollee teenya ta'e UK jirtu ijoollee gandaatiif ijoollee gandaa hin ta'e hunda nama muslima ta'e hunda bagaa baatii kabajamtaan isin geessin jechuudha feeteera dhaggeeffadhu mee hunarra dawwalu jiraa wayite obboleessa keetiiti. Yoo isa ta'u baate blookiin godha nama biraatiiyu. Alla kulleen illee asumaanuu Ramadaan Mubaarak hin jechuu fedha. Akkasii diinee irra deebiitiin siin jira ummaan illee Ramadaan Mubaarak naa jee akkuma reefu siin jee san gartee. diinee eenyu Shinee dhamti diinee Shee Jaabir obboleessa keenya xiqqaa jechuudha. hayyee Ramadaan Mubaarak
ummaanis jee namoondaanis jee boo itti naadhaamii jechuudha. Jaartiiti yaaroon jettu. Hayi. Awwaan silkiin kan isaan dawwalamaa rahaati irraa fuudhaan saa 26 qabaan 24 qabaati. Lulaa baga jala bultii Ramadaa isaaniitiif Ramadaan illee seegee hawwattiin jaamboo namaa fi hundaanuu as warwab. Yaada gabaabaa hoo. Asiin gaafadhu yaada gabaabaa. Asiin Dadhabee gaa jilbiirra dhukkubee Hoggaa. Ilmi namaa kun jechuudha. Osoon fuudhin maal jaama? Jechuun maal jechuu akkana jechuun? Maal jechuu? Namni fuudhin maal jaama? Ha fuudhe yoo maal jaama? Samara moo vintara? Awwaali kii dubbadhu gaasa. Egaa samara moo vintara? Samaraa fi vintarri yeroodha ilma namaa jenne akkas irraa hata. Ilma namaa kana keessattuu jechuudha gaa. Amma akka namni jirutti wintara ansoolaa uffachuu. Awwa Dooktor Abiyyi baga siin ga'een jettuuni Ramadaana. Walla cinqi. Musliimaa miti gaanni. Aaran baatii Ramadaanaatiin baga siin. Inni nu siin jee bar. Inni naan jedhu baal narra dawwalee sitti hime. Nara dirqama. Dooktoriin naayimii naan jee. Amma wanta kan siif hima. Nama Jarman jiru. Akka Dooktor Abiyyi wajji wal beeku isin dhohisuu fadha. Narra dawwale silkii Dooktor Abiyyi. Isa na gaafata yeroo hunda saayiba ciccimoodha. Dur turree ammaan tana liiseetiin jira. Rakkoo hin qabu. Awwadoo namatti hin faradin kaa. Wallaahi liiseetiin jira ammoo. Bulook na godhee jira. Anarra dawwalee jee bartanaaf lakkaa bulook si godhe. Yaa. Akkas. Okay, Dooktor Abiyyi keenya dhiifamaa. Bulook na godhuu keetiif dhiifamaa. Bulook irraa kaase Ramadaanni seenee siif hin qeebalamu Ramadaanni takka qoodjee wallaahi. Yaa bulook irraa kaasii Ramadaanni siif hin Nisooma naasenni. Nisooma. Isaanitti jira Ramadaanni. Dooktor Abiyyi Ramadaanni siif hin qeebalamu. Mucaa kana bulook irraa kaase. Nakaasi bulook irraa. Anu malaa kanuma duraan isa na beekta ana islaamus niiti wanti qiyyaalleen. Bulook irraa kaase. Hadaraa rabbii Dooktor Abiyyi mucaa kana bulook irraa kaase. Nakaasi. Wallahi bulook na godhe. Qoy taayyeefaa omarra walloltan. Taayyee haa hottu jaanni harabiyyaa. Maal mana sii qopheessee. Jawaar ammoo maal jeeni beektaa? Isin namni dachee Oromoo saamuu barbaadan hottaa jee waliin taane bakka sanitti. Jawaar jala deemnaa jechuun nuti. Jawaarii isinii jee isinii jawaar dachii saamtanii. Hin saaminaa jee. Dachii namaa. Yaa kanaafuu nuti qaalii baabaa keenya kun isaan illee dubbii guyyaa dhiyoo sanirra maal jetta taamsaa booranaatii fi wanni. Galgalee dukkanaa'ee moo? Galgalee dukkanaa'ee ammoo walitti. Hamzaa booranaatii fi Baqqalaa Garbaa hoogaa. Hooyimiif. Okay, dubbii Hamzaa booranaatii fi taa wanni san inshaallah. Awa hoogaa si eegu jiran isa. Dooktor. Si eegu jiranii hoogaa. Hootu. Hodo. Dubbii sanirra nu dubbadhu haa guutaa ka hootu. No wallahi laa wanta kaa jira waan sanii. Gaggoradha waa'ee Hamzaa Booranaatii fi Baqqalaa Garbaa osoo haasa'uu jiranii Hamzaa miilaa kana kaayee ture. Inni hin agarree Baqqalaa hin agarree. Itti gufatee jechuu danda'a. Yaa gufatee kufe. Kanarratti uummanni maal jedhee beektaa? Guyyaan gurraachee jedhaniidha. Jechuun amma ani wanta kana sooshaal miidiyaa irratti argite akka fa'aa akkumaan harkatti hirrifadhee lammata viidiyoo sana agarree waan kanaati dhugaadhaan qorachuu malta dhugaan kufuu mala. Yaa kufuu kufee bar. Yaa kufuu akkas hin baanu haa. Akkanii fi ni jiraamte haa miilaan itti gufatanii. Itti miilaan itti gufatee kufuu mala Allahu alam ani garuu guyyaan gurraachomee minaa irratti nagaree wanta imimmanillee bakka buseetiin jira guyyaa sana. Inni Oromoo osoo dalaguutiin jechuun Allahu alam sanii gaa jechuun haa rabbumaa beeka yoo ati ijaan dhugaan agartee. Laa Baqqalaa keenya osoo Oromoo dalaguu kufe guyyaan gurraachee jee wanni miila Hamzaa Booranaatiin miila kana kaayeen agarree inni xiqqishuma tuqe beektaa. Shuuriyaati. Sure. Okay. Allahu alam bakka kanatti hin beeku. Rabbi umrii haa dheeressu.
والله ربي والله ربي عمري عديري سومزا بوراناتي في بقلا غرباتي جوار في محمدي. جوار محمدي في هنداو هنداو انت ابي سمر دي سي اغرسيسو وانا أبيس اغرسيسو ربي عمري عديري يا agarsiisu rabbiin akkasii soomana kana soomana isin jenna rahaa teessan uummadda أمو أبي بلوك الراخاسم bulook irraa na kaase osoo na kaasanii tola jechuun naggaadisaa malee isaa miti. أي دعوتو تافي وردفتو تا أقام ما خداوتشا جرتنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته